jedha Dookter Abiyyi fa'a. Mootummaa kana beektaa? Mootummaa amma jiru kana seetileriiti birookeriitu mootummaa ijaarrata. Walitti seetileriif qubattuu lafa Oromoo irraa fi dallaalaa lafa Oromootu marji walitti ta'ee mootummaa ijaarrata. Dookter Abiyyi warra kanaan marfamee jira. Inni kana beekamoon beekuu isaaf Rabbi qofaatu beeka. Settlers lafa Oromoo kana isa amma harkaa qaban caalaa dabalachuu warra barbaadaniif warra immoo waa hundaa gabaa baasan Oppiidiyoon bar haadha isaas gabaa baasa. Haadha manaa isaas gabaa baasa. Ilma isaas intala isaas gabaa baasa. Lafa abbaa isaas gabaa baasa. Lafa abbaa isaas Oppiidiyoo biratti waan hin gurguramne homtuu hin jiru. Amantaan isaas ni gurgurama, sabummaan ni gurgurama. Waan hin lafti abbaas ni gurgurama. Warra kanatu marji godhee mootummaa ijaarrata. Warri kuni ammaaf yeroof humna qaban. Isaantu warra kana didu hidhaa jechuudha. Hidhaan kuni bari nama kuma sagalii oltu jira. Oromoon illee kana quba qabaachuu qaba. Abaa'oon mana hidhaa jiru. Kuma sagalii ol maqaa abaa'ootiin kan hidhaa jiru. Onarraa gandarraa jalqabee hamma federaalaatti. Warra kana diduuti hidhama. Maaf kana ta'a? Lafti bara abbaa qabaa. Qeen abbaa qabaa. Obboleessi koo maa lafa gurgurataa? Qubattummaa lafa bitti. Seerri mootummaa biyya kanaa lafa gurguruu lafa bituu ni dhowwa. Lafti gurguramu lafti kan mootummaaf kan uummataati jedha. Warra kana diduutu mana hidhaa seena. Abiyyiin